Harkafune hordoftoota OGMC Media oduuwwan gaggabaaboo sa'a kanaa isinitti himaa nu waliin tura. jalqabarratti mata dureewwan oduu. Ministeerri Hajaalaa Chaayinaa Iraan ulaa Hormuz akka bantu gaafatan. Hariiroo gaarii Israa'elii fi Libaanoo gidduutti kan hin jiraanne danqaa kan ta'e Hezbollaadha jedhan Ministeerri Muummee Israa'el duraanii. Kabajamtoota hordoftoota OGMC Media yoo nu waliin turtan oduuwwan kanaa fi kanneen biroo dhageessu turti gaarii. Ministeerri Hajaalaa Chaayinaa Iraan ulaa Hormuz akka bantu gaafatan. Ministeerri dhimma alaa Chaayinaa Wing Ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaasee waliin erga haasa'anii booda ulaa Hormuz banuun sochii idila isaanii akka deebi'u gaafatan. Abbaa biyyummaa fi nageenya Iraaniin ulaa kana keessatti qabdu kabajamuu fi eegamuu qaba jedhan. Bilisummaa fi nageenya doonii mirkanaa'uu akka qabus cimsanii dubbataniiru. Daandiin bishaanii kana keessatti banamuuf fedhii idil addunyaa guddaa akka jiraatus eeran. Gama biraan Chaayinaan miira dhukaasaa dhaabuuf US fi Iraan gidduutti akka itti fufus hin deeggartis jedhan. Chaayinaan maamila boba'aa Iraan ishee guddaa waan taateef Ameerikaan buufataalee doonii Iraan ugguramus ta'us ulaan Hormuz cufamuun diinagdee ishee irratti balaa qaba. Kanaaf Chaayinaan ulaa Hormuz cufame akka turu hin barbaadu. Trump Chaayinaa waliin dubbachuu fi waltumsuu waliigaltee irra gahuu isaanii himan. Ulaan Hormuz banamuun Chaayinaa akka gammachiisu ta'us dubbataniiru. Bu'uuruma kanaan ministeerri dhimma alaa Iraan Abbaas Argaach ulaan Hormuz har'a irraa eegalee hanga waliigalteen waraana dhaabuu US fi Iraan turutti banaa ta'uu beeksisaniiru. Guutummaatti banamuu ulaa Hormuz waliigalteen dhukaasa dhaabuu Israa'elii fi Libaanoos gidduutti hojiirra ooluun jalqabuun isaa akka sababaatti fudhatameera. Ulaan Hormuz banamuu ilaalchisuun ibsa kan kennan Trump Iraaniin galateeffataniiru. Hariiroo gaarii Israa'elii fi Libaanoon gidduutti akka hin jiraanne danqaa kan ta'e Hezbollaadha jedhan Ministeerri Muummee duraanii Israa'el. Libaanos Hezbollaan hidhannoo hiikachiisuuf kutannaan hariiroo Libaanos Israa'elii fi akkaan murteessaa ta'a jedhan Ministeerri Muummee duraanii Israa'el. Hezbollaan hidhannoo hin hiikkatu taanaan mootummaan Israa'el kamiyyuu tarkaanfii waraanaa dhaaba jedhee hin yaadu jedhe. Muummichi ministeera duraanii Israa'el Ehud Olmert Libaanos, Awurooppaa, Israa'elii fi Ameerikaa waliin ta'uun Hezbollaan hidhannoo hiikachiisuuf yoo hojjetan baay'ee murteessaadha jedhu. Garuu ammoo Libaanos sana gochaa hin jirtu jedhan. Waliigalteen dhukaasa dhaabuu erga dhaga'ames qe'een keenya barbadaa'us deebi'uu barbaanna jedhan. Sababa waraanaa jiraattonni Libaanos qe'ee isaaniirraa baqatan. Ta'us Israa'el har'allee haleellaa itti fufuun bu'uuraalee misoomaa Libaanoon kan akka riqichaa barbadeessaa jirti. Humnoonni Israa'el Hezbollaa bu'uura misoomaa biyyattiitti akka dhimma hin baaneef riqichoota ishee irratti xiyyeeffachuun haleellaa jirti. Sa'aatii 24 darban keessatti buufataalee Hezbollaa iddoowwan 400tti xiyyaataniin haleeluu ishee beeksiste. Kun ammoo maricha akka hin milkoofneef sababa ta'e jedhamee shakkamus waliigalteen dhukaasaa dhaabamuu guyyoota 10 irraa akka gahan gabaasaaleen ni mul'isu. Waliigaltee kana hordofuun Hezbollaaf ergaa kan dabarsan pirezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp Hezbollaan waliigaltee kana miira gaariin fudhataa jedheen abdadhaa jedhan. Hidhattoonni Hezbollaa Iraaniin deeggaraman buufanni isaanii Libaanoos ta'e kun waliigaltee kana yoo fudhatan lubbuun namaa akka malee bahuu ni dhaabbata. Nagaanis dhufuu qaba jedhan Tiraamp. Ministeerri Muummee Israa'el Benjaamiyaan Naataaniyaam waliigalteen dhukaasa dhaabuu guyyoota 10 erga dhagahamee booda loltoonni Israa'el 10,000 ta'an ammallee zoonii nagaa adda bahe irraa fagaatanii Libaanoos keessa turuu jedhan.